zaman bara takra haymanot kan jedhamu kuni ka'umsa qaba jechuudha. Wayichagee zaman bara takra haymanot jechuun ka'umsa qaba jechuudha. Kanaaf echageen kun maa inni eewutu eegalee isa eegalame echagee jechuun maa jechuudha. Isa jedhu ilaalla jechuudha. Echagee jechuun eewutu eegalee afaan maaliiti? Echagee jechuun kun eessarraa dhufee eewutu fidee yoom bara maalii kee dhufee akka mana amantaa biyya kanaatti Itoophiyaa jedhamu kanatti immoo akkamitti itti gargaaramu isa jedhu leeqaa yoo baay'ate leeqaa shanan tokko fudhannaa jechuudha. Kanaaf echagee wajji kan jedhamu echagee jechuun egaa maqaan kun yeroo jalqabaaf kan kenname Abuna Takla Haymanotiif kenname. Maqaan kun yeroo jalqabaaf maqaan echagee jedhamu kun eeyyuuf kenname Abuna Takla Haymanotiif kenname jechuudha. Abuna Takla Haymanotiif kenname jechuudha maqaan kun. Maaliif Gadaamii Debre Libaanos Gadaamiin duraan iyyuu tureera. Gadaamiin sun duraanii nama abbaa Libaanos jedhamuudhaan kan hundaa'e. Gadaamiin amma Debre Libaanos jennu kuni hojii gaggaarii hojii baay'ee hojii seenaa kan hojjetan jedhamee barraa'ee jiru Abuna Takla Haymanotidha. Gadaamichi garuu jalqaba kan hundeesseudha abbaa Libaanos hundeesse. Gadaamiin amma Debre Libaanos jedhamu kana jalqaba abbaa Libaanos hundeesse jechuudha. Abbaa Libaanos waan hundeesseef Abuna Takla Haymanot achitti hojii gurguddaa waan hojjetaniif Gadaamiin kuni waadaan Waaqayyoof galeeraaf jedhamee kan amanamu Abuna Takla Haymanotiif galame waadaan. Gadaamii kan hundeessu immoo abbaa Libaanos. Kanaaf maal jedhanii waamanii maqaasaa Debre Libaanos. Gadaamichi maqaansaa maqaan abbaa hundeesse sanaan waamamu. Taaboti galu immoo kan maqaa Takla Haymanotiin kan qophaa'e haseenu taabotiin immoo galu. Bataskaanichi Gadaamichi taaboti isaa maqaa Takla Haymanotiin haa ta'u. Bakkichi garuu Debre Libaanos jedhame maqaa nama hundeesse jalqabaa sanaan akka waamamu ta'e jechuudha. Ka'umsuma isaarra. Deemsuma keenya keessa waa hubachuun gaarummaa qaba waan ta'eef. Waan dubbachaa jiru isin ifaa jira taanaan jechuudha. Jedhanii achumaan Abuna Takla Haymanot maqaan kun isaaniif kenname jechuudha. Egaati echagee jechuun akka mana amantaatti gaafa fidanii ofitti fuudhanii echagee jechuun akka dursaa biyya liqa hagar dursaa biyya liqa kaayinaat hangafa luboota Riisaa Adibaaraat bulchaa gadiyaamotaa fi kawaalaa fi bataskaanaa Riisa jechuun abbaa isaa jechuudha. Hunduma kan caalu nama aangoo hunduma ol qabutu maqaa kanaan waamamu. Maqaa kanaan kan waamamu nama aangoo hunduma ol qabu jechuudha. Dur kan Abuna Takla Haymanot caalaatti maqaan kun jalqaba isaanii waan kennameef isaantu itti waamamaa ture. Edda isaan boqotan immoo Abimenetiin Gadaamii bulchaan Gadaamii Debre Libaanos muudamu echagee jedhama. Echagee Takla Waldi Goorgis echagee maannoo Gabra Manfas Qidduus echagee abbaa echagee jechuun hunduma kan dursu hundaan ol kan ta'e jechuudha. Paappaasis gaafa muudan itoo echageen sun jiru paappaasi biraan hin muudamu jalqaba echagee sanatu muudamaa jechuudha. Egaa kanumarraan ka'ee echageen kun mirga paappaasii ta'a jechuudha. Gaafa paappaasiin hin jirres immoo akka hojii paappaasiin hojjetu kennatti kennuurraan kan hafe hojii dibataarraan kan hafe hundumaa hojii bulchiinsaa waan paappaasiin hojjetu hojjetaadhama. Egaa echagee kan jedhamu kun Abuna Takla Haymanot eessaa kenname yoo jenne Abuna Takla Haymanot gara deebuuf gaafa deeman gara Walaayitta Ammaarroo gaafa deemanii maqaan kun kennameef Abuna Takla Haymanotiif. Deebuubiin seenanii gara Walaayitta Ammaarroo deemaniitu maqaa jaarsa waan taaneef Abuna Takla Haymanot umuriidhaas jaarsa waan taaneef gaafa isaan dhaqanii Gadaamiin maqaa isaanii hundeeffame illee barana eebbifame bataskaan isaa waggaa 30 ijaaramaa ture jechuudha. Walaayittaa keessatti hojii gurguddaa hojjetan jedhameetu karaa akka seenaatti gaafa isaan dhaqanii jaarsa waan ta'aniif
maqaa kana kennaniif akka afaanii Walaayittaa afaan Ammaarrootti cee jechuun afaan Ammaarrootti cee jechuun jaarsa waan ta'aniif cee jechuun afaan Ammaarroo qaanqaanii jaarsa jechuudha. Cee jechuun jaarsa jechuudha. Afaan Walaayittaa afaan Ammaarrootti. Ammaarroo yookaan Walaayittaan cee jechuun jaarsa jechuudha. Kanaaf Abuna Takla Hayimaanoot gaafa dhaqanii abboonni Walaayittaa yookaan Ammaarroo kun ceedhan. Cee jechuun jaarsa dhufeedhan. Cee. Kana jedhanii cee gaafa jedhanii bara sana keessa cee ma jedhan isaan jaarsa nama dhiisan. Eeyoon jedhanii Abuna Takla Hayimaanoot ceedhan jaarsa jedhan. As fidanii gara mana amantaatti fidanii maal jedhan itti dabalanii immoo iccegeedhan. Iccegee mootirra fi geetti dabalan jechuudha. Warri Walaayittaa ceebicha jedhan. Asitti immoo maal fidanii itti dabalanii qoratanii fi geetti dabalan. Iccegeedhan fidanii. Iccegee jechuun immoo maal jechuudha? Yajaarsaa akka jechuudha. Shimaagillee hooyi. Shimaagillee hooyi. Yajaarsaa akka jechuudha. Waan hiika adda qabu qofa jechuudha. Maqaa Oromoo ta'uu dhiisee fudhatama argate malee. Amma maqaan Oromoo Iccegee kan caalu iyyuu maqaa babbareedaa meeqatu jira. Kan Bataskaana keessatti fudhatama dhabee Bataskaana Jigaa taabota cabaa kan jedhamaa ture iyyuu taabota socho'uu didee kan jedhamu iyyuu jira jechuudha. Kan mana kana keessatti jibbamu maqaa Oromoo fi aadaa Oromoo qofa jechuudha. Kan jarri kun jibban. Kanaaf kun kan dhufe immoo yoom dhufee bara 1263 jechuudha. Abuna Takla Hayimaanoot bara isaan yukunnoo Amalaakiin dibanii moosisan sana dhufe jechuudha. Bara sana kan isaan dabuubiin deemanii maqaa cee jedhu kan argatan dhufanii asitti immoo Iccegee jedhame jechuudha. Kanaaf barichi yoominni barri maqaan kun mogga'eef bara 1263. Bara kam? Bara Abuna Takla Hayimaanoot yukunnoo Amalaakiin dibanii moosisanii jechuudha. Kanaaf maqaan kun achumarraan kaaseetu amma biyya keenya keessatti paatriyaarkiin gaafa muudamu Gadaamii sanaaf alaqaa Aksuum Tsiyooniif alaqaadha Paappaasiin yeroo hundumaa paatriyaarkiin gaafa muudamu. Aksuum Tsiyooni inni Bureedi kan jedhamu jira. Taabota Tsiyoon waan jirtuuf taabota Tsiyooniin kan bushu Aksuum sana kan bushu paatriyaarkii hunduma kan caalu aangoodhaan. Dabra Libaanoos kan bushus nama aangoodhaan hundumaa caalu jedhaniitu achitti liqa Paappaas Aksuum Iccegee zaman bara Takla Hayimaanoot. Jaarsaa teessoo Takla Hayimaanoot irratti shuumame yookaan muudame jechuudha. Iccegee zaman bara Takla Hayimaanoot. Jaarsa isaa teessoo abbaa Takla Hayimaanoot irratti muudame jechuudha. Karaa gabaabaa maqaan Iccegee jedhamu kanaadha. Kanuma wal qabatee deemaa dhufe egaa. Maqaan kun amma biyya kana keessatti maqaa Paappaasii caalu ta'e. Maqaa Paappaasota Gibxootaa caalu ta'e. Kabaji Iccegee kunis kan caalu ta'e. Hojii bulchiinsaa irratti hojii garaa garaatti Iccegee kanatu hojjeta. Maaliif Paappaasonni Gibxii kan afaan hin beeku waan ta'eef Iccegeen kun mirga Paappaasii waan ta'u hojii bulchiinsaa hojii garaa garaa hojjeta jechuudha. Inni kun qirretaa uume jechuudha Paappaasota warra Gibxii gidduutti. Iccegeen kun nu caala jira waan ta'eef maqaan Iccegee jedhamu kun habaduu jedhan. Amma kanaan deemnaan Itoophiyaan Paappaasii dhiisteetu Iccegee kanaan buluun ishee nafu. Kanaaf maqaan Iccegee jedhamu kun hiika kan beekan masaa iccitiisa. Maqumti Iccegee jedhamu garuu bakka gurguddaa waan bushu hojii bulchiinsaa waan geggeessu maqaan Iccegee jedhamu kun baduu qaba yookaan gara keenya dhufuu qaba jedhan. Kan Iccegee jedhamu kun gara keenya dhufuu qaba jedhan dhumarratti Paappaasiin dhumarratti ittiin Gibxii Paappaasii Itoophiyaatti arguunis ta'e Qeerloos kan jedhamu kun maqaan Iccegee jedhamu kun Gibxitti darbu Gibxiif haa kennamu karaa Gibxii haa muudamee Iccegee jedhamu kun haa dhufu malee asiin ta'uu hin qabu jedheetu Roomaa deemee jechuudha. Aangoo Iccegee jedhamu kana fudhachuu. Iccegee jechuun waan hundumaa waan bushuuf waan hundumaa bushuudhaaf akka paatriyaarkiitti jechuudha. Waan hundumaa bushuudhaaf maqaa Iccegee jedhamu kana fudhachuudhaaf Roomaa deemee inni ta'uu milkoofnee fi achumaan gara Gibxitti deebi'ee isa jenne sana fa'aa kana gaazexumaa kana akkasitti maqaan kun bara 1263 kaasee hanga bara Qeerloos Paappaasiin dhumaa biyya kana busheetti waggaasaa Qeerloos amman bushee bara Maalikee dhufe bara Maalikee Paappaasonni kun muudamanii
Abuna Biraan Fayee fi kan Abuna Yohaannis muudaman jenne baranneerra. Bara 1963 kaasee hanga bara Qeerloos Phaaphaas dhumaatti Eccegeen jedhamu kuni dhiibbaa gochuudhaaf isa booda maqaamatu kennama. Paatriyaarkii maqaan kenname malee amma kanattis waan Eccegee jedhamu beekame bulchiinsa irratti waan dhiibbaa fidin qabu. Maqumaaf itti waamama jechuudha paatriyaarkiin. Kanaaf Eccegee kan jedhamu afaan Walaayittaa Ammaarroodha kan kenname. Abuna Takla Hayimaanotiif kenname. Barri inni kennameef bara 1263 kennameefi hojii hundumaa ka abbaa hunda kan danda'u hundaan ol kan ta'e nama akkasiif kennama. Shimaagillee hoyi akka jechuuti kan jedhu isuma kana ilaalle jechuudha. Arraab nu ga'a galatooma kanuma. Barumsa seenaa keenya gabaabaa mattas irratti xumurree isattaanu barumsa wangeelaas ta'u waan tokko tokkos mariidhaan itti fufna jechuudha. Waaqayyoon nu eebbisu.